Ashama harka fuuni jecha dhaggeeffattootaa fi hordoftoota daawwattoota ciroo golaadha. Arrantana akkuma suuraa irratti agartan ananaasiin addatti maal nu fayyada? Ananaasiin ija fayyaatiin faayidaa maalii qaba kan jedhuun qabadhee dhiyaadhe. Egaa na hordofaan afeerraa fiyyatee chaanaala keenya subscribe gochuudhaan nu hordofuu dandeessuun isiniin jaa. Egaa ananaasiin addatti maal nu fayyada yookaan ananaasiin ija fayyaatiin faayidaa maalii qaba? Aniisaa fi gosoota soorataa hedduu of keessaa qaba. Ananaasiin giraama 165 ulfaatu tokkichi kaarboohayidireetii giraama 21, viitaamin C, B6, folootii, niyaasiin, magniisii fi elementoota biroo hedduu of keessaa qaba jechuudha. Egaa enzaayimiin probleemeen jedhamu kan fuduraa kana keessatti argamu sirna bullaa'insa soorataa keessatti ga'ee taphata jechuudha. Dandeettii dhukkubaa ofirraa ittisuu, immunitii keenya dabaluu fi kulkula qaamaa inflammation hir'isuu danda'a jechuudha. Dhukkuba kulkula busaa inflammatory arthritis kan jedhamu irraa nama fayyisuu keessatti ga'ee olaanaa taphata jechuudha. Erga sochii qaamaa cimaa yookaan strenuous exercise hojjanneen booda qaamni keenya dafee akka dandamatu gargaara. Nyaata biroo irratti dabalamuun fedhii nyaataa appetaayitii nama hin qabneef gahee yookaan fedhii ajaa'ibaa ida'uu fi danda'a jechuudha. Nyaata biroo irratti dabalamuudhaan fedhii nyaataa yookaan appetaayitii nama hin qabneef fedhii nyaataa fiduu danda'a jechuudha. Egaa dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu, immunitii keenyallee akka jabaatu, immunitiin keenya akka dhukkuba ofirraa ittisu dabaluu fi kulkula qaamaa inflammation hir'isuu danda'a jennee jira jechuudha. Enzaayimiin probmeleen kan jedhamu fuduraa kana keessatti argamu sirna bullaa'insaa soorataa keessatti ga'ee guddaa taphataa jechuudha. Egaa ananaasiin kana kan nuuf godhu taate, egaa faayidaan ananaasii kana taate maaliif namuu soorachuu qaba jechuudha. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya waan dhaggeeffataniif galatoomaa jecha sheer waliif godhaa. Namuu akka nyaatu, namuu akka irraa fayyadamuuf sheer waliif godhaan isiniin jaa jechuudha. Egaa qopheessaan barruu kanaa Dr. Gurmeessaadha. Waan hordoftaniif galatoomaa irra deebine jechuudha.